كان انتما كان ديمي على فتو انا كوري فا اوبس جري انني وننا ما لالو فيمو ومال فدان مو جارس كيتو ما سبب كيتو في بارامت لكن تكوف حر اسرتنا ارسا جرو سبب كيتنا اكنت تمامني مستشفى علاج في ابر مدريش كان مالك باسوا جارتي ساتين وفي ساوا الموتني جاتو ما يرجع سبب كيتي كان هوندا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بك جرتني نغا قبدني فيا قبدني اكامي جرتني الحمد لله نغا قبا بك جرتني نغي نغي سنغا غبون جرا warra sayidillee akkam jira maalirra jira jettanii imoodhaafis waatsaappiidhaanis anna gaafattan galatoomaa isiniin jedha galata keessan dhabinaa isiniin jedha alhamdulillah rabbil alamin homaan jedhu kanaafuu kana hunda yaa ummata keenya kana hunda akkana ta'e sababa nam tokkooti. يعني نمني نما وجنود عبته آخر ساكنة وته مال جنة أصفنا وأنا أصفنا قبل خنافو مي وأنا زنجدو أكنا ما كله أتيتم تهجد تومي بتسيستي المهم ما نيسا كان إيجا جرسكيا أن إيسو فندمو لكن جارو فريشي غوتو ورا فريشي كنا ورا ما فيها كنا waa takka sammuun qabne kana akkamitti kaan intuma kaan deemee araarfatu ana akkamitti akkan sammuu akkamii qaba namni maal jechuudha kana jechuun haadha sabboontuun kana hundu sababa haadha sabboontiiti kana hundu waanan dhugaashi laalaa fi waan ishin jettu guutuun dhugaadha jettee waan haasofte Mustafaa tumtan deebitamuu ammas sayidillee sababa haadha sabboontuun ishii bira dhaabbadda ee dhugaashitti waan ishin gijibaa softuun jirtu waan haseef akkasitti dalagaa irra gubee eeggattanii tumtan. Kanaafuu har'ammoo abdiin itti bilbilee ani faatiin araaramnaa jedhee silkii bilbilee haadha sabboontuu taanaa sa'u kun haadha sabboontuu an akkamitiin jedhe odoo ishiin nama taate ishinis hayya jettee jechuu baattee ishiin isaan araarame abbaa feen si araaramtu laakiin kaan caccabsee kaan deemee kanuma ishii har'a wucuu reeffaa qopheessi jedhee deebee har'a silkiidhaan hin araarama jechuun maal jechuudha. Kun yaani onnee namaa laaluuf immoo maal fidan immoo kanaafuu nama gubani wallahi kun ijoolleen guutuun nama gubani wallahi isaanaa kun jedhu bas kanaafuu haadha sabboontuu odoo beeyte ati isaaniidhaaf silkii bilbilee ogguu akkasin jedheef in araaramaa hayyee jechuurra sababa keetiin nam lama tumame kana dura isaaniin waliigal isaaniin araarame kiyyoomaa miti sababa kiyyaanii nama meeqa tumamee jettee akkasitti ofirra deebisuu qabda atillee. Laakiin kunis hin jiru. Arras ta'e borus ta'e immoo waan inni jedhee waan inni jaarsi keetu mama sababa keetti feetu araaramtee feetu dhiste ani borus ta'e dhiiga jaarsa kiyya baasuu kiyya hin oolu. Hin turti malee hin haftu. Kanaafuu harka nama deebisuu ni manaftu. Laakiin immoo nama sammuu qabaate kaan tumee kaan caccabsee kaan bakka akka fee godhee kaan afaaniin dhaadate akkasitti in araarama jechuun yaani arifummaa akkamiiti kun arifummaa miti kun wallahi arifummaa miti arifummaa jechuun yaani kan balleessellee bakka tokkotti walitti qabanii akkasitti waa hunda gaafatanii addaan baasanii dubbii fixatanii ati akkas ana badii qaba atis badii akkanatti badii qabda jedhanii namni walirra walitti qabanii nama uumufatee guutuun walitti qabanii araaramanii malee mush kaan caccabsanii siree gubbaa raffisanii booda deebanii immoo kaan hin araaramnaa kun maa hin faash. Kun irfinnaa አይደለም አሪፍነት አይደለም ትንሽ ጭንቅላት እጥረት ነው እንጂ ጭንቅላት ይኖራችሁ ተደውሎ ያንን እንታረቅ ይሄኛውን አልጋ ላይ አስተኝታችሁ እነዚህን ደግሞ ትታረቃላችሁ ምን ማለት ነው ይሄ ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ ለምኒ ካከልመቲ ብላኒ ለፈካኒ ጨጨብሰኒ ለፋ አክማ يعني akkuma qoraan nama caccabsanii lafa kaa'uun kana odonteen
namni keessa nama gaarii jira. Waan na dhibaa jiru kana dubbii as laaqanii achi laaqanii deeban immoo nama sodaachisanii ati akkas jedhanii haasa'anii deeban immoo in araramnaa kun araramnan wallahi aariifidha jettee inaasin tokkoffaa abdiin aariifidha hin jedhinati. Aariifummaa akkanaan jiru nagarre. Kanaafuu haadha sabboontuutis taatu duraan dursee Saidis ta'u Mustafas ta'u sin qarqaaruuf si wajjin dhaabbachuuf akka ati taatu dhugaa kee qabatanii isaanis dhugaa kee qabatanii deemuudhaaf malee yookiin nama miidhuuf deemaa hin jiran isaanis yani sababa keetiin tumamanii jechuudha. Laakiin yaa ta'us garuu isaanirraa xiqqooti. Namaan cufa luqimseedha guddaadha isaanirraa. Odoo ta'eewuu mee ati sababa keetiin har'a sababa keetiin inni Mustafaa fi Said illee tumamanii isaan har'a sirreerra ciisan kana abdiin har'a dhufe si araramaa jedhee ifama si gaafadhaa jedhee bilbilee si gaafatu kana ati oduma quba qabaattu oduma dhageessu dhufteellee laallesa. Mee akkamsi godhanii baateellee akkam taateellee dhuftee hin jenne. Kana hunda sababa keeti. Sababa odoo isaan lamaan si bira dhaabbachuu baatanii isaanu kana hunda itti dhufuu ture. Takka isaan duraa waan kana dura waan uumamaa akkana nargin takka har'a isaan irratti arge. Eenyuu fi sababa keetiin kana hunda. Sababa keetiin sababa nam tokkootiin hin jiru. Xilaatiin qabu dubaaf hundura xilaatiin qabu namni qulqullaa'ee deemu. Odoo sababa keetiin si wajjin dhaabbadha. Yaa taatu obboleettii teenya haadha teenyaas yaani dubartiin nu hedduuf taati jechaa fi si wajjin dhaabbanna. Sa'aati immoo asiin sababa keetiin namni tumame igaa wal facaasee asitti immoo in araramnaa jettu. Eenyu dubbii akkamitti kun dubbii namaaf hin galu akkana dubbiin taatuuf akkanatti dubbiin taatu. Dubbii jechuun yaani namni hayyee namni akkas jedhe isaan waanuma dhugaa kiyya qabatanii na wajjin dhaabbataniif sababa malee akkamitti tumtanii jettee isaaniif atumtu isaaniif yaani karaa seeraatiin karaa jaarsummaatti gaafattaa malee mushaayyeen in araramaa jettee araraasanii in taqabaltu turte. Laakiin yaa ta'u arras ta'u borus ta'u immoo inuma nafu egaa jaarsa kiyyas ta'u ka jaarsa kiyya qofa hundee ka Mustafaa sanirra warra qabanii dhugaa isaanii dhiiga isaaniin baasa. Oltee bulti immoo isaan immoo na eeggadha sin lamaanuu abdii fi hajjillee na eeggadha. Tokkoffaan har'a waan biraa na arsaan jiru. Ka abdii ani qophaa'ee jiraanuu ol kaa'eefi jira. Yaa eeggatu qanniisa. Kanaafuu Rabbiinuu gaafa namni uume gaafa duufii gaafa waan irra kottu Rabbiinuu katabee lafa kaa'ee jiraame anillee akkasumatti katabee fi qanii qabatee fi taa'u jira. Qanii isaanii inuma eeggata. Laakiin tokkoffaa har'a asirratti na arsaa jiru sirriitti sammuu na xiqqaa jiru sababa keetiin jaarsi kiyyaa fi Mustafaan akkanatti tumamanii shaara asirra jiru har'a asitti ishiin sababa isaaniiti maal ta'a sababa kiyyaan namni miidhamee jira jechuun isteeti hayyeen araramna itti harara san taqabbalti. Mush maakul haadha. ይሄ ትክክለኛ ወሬ አይደለም። ይሄም ወላሂ ዋና ሰውሌን ቤኩ ላኪን ስርት ነማ አርሳኩን ነማፉ ጉራፉ ኩኒ ነማ ጅብሲሳ ደገው ወዶ ተዩ ድፍቴ እሺን ተኪቲኑ ረቢ ሲያባ በጋ ሲባስ የተለ አን ድፍቴ ላለ ዋን ብራፉ ኢሲ ዱፍቴሌ ላሉ ያባቱ ላኪን deebitee akkamitti sababa kiyyaan nama dhooftanii nama ajjeestanii nama tumtanii akkasii nama cafaqtanii akkamitti ani sin wajjin deebee araarame obboleessa ta'a jetteellee isaaniif illee afaanumaan anillee hin deebisneef kan akkana hayyee jettee araara san taqabbalte. Kun dubbii ta'a sabboontu kun dubbiin ta'u odoo dubbii taatee xiqqoo isaanirra taati xiqqoollee yaanii ta'us yaanii namni xiqqaa fi yaani Rabbiin sammuu kenne guddaaf xiqqaan jiru. Laakiin immoo guddina waa hunda nama beeku isaanirra sii ture. Kana hunda ati namni nama balleessellees ta'u garuu namni nama hunda kana hundaani nama nagaan jiraadhaa jedhee daa'uu yaa'u akkamitti obboleettii teenya akkamitti miidhanii ishiin dhugaashitii ishee wajjin dhaabbannaa ishee wajjin waan ishiin taate wajjin taanaa jedhanii waan si wajjin dhaabbanneef har'a akkamitti araara san taqabbaltee hayyeen araaramnaa jette. Iga isaanillee odoo hin gaafatin maal isin godhe akkam taatan maal taatanii isaanirra akkana ulee maaltu fide dubbii maaltu fide isaan tumuu maaltu fide jettee oo isaan gaafatte hin gaafanne.
hunduu of jaalata hin gaafanne. Xiqqoomallee ta'u atillee dhufteellee gaafachuu baattenne odoo xiqqoomallee namuu odoo sammuu namni sammuu qabaate xiqqoo namallee ergee akkam ta'an nama jetteetuma nama sanillee ergitee waa gaafatta. Kana hunda hin jiru garuu har'a ati kaan tumamee kaan caccabee kaan sireerra jira kaan midhamee jira har'a kan maallaqa baasu nama biraati. Sababa keetiin akkanatti tumamanii mustashfaa ilaajaa fi immigireeshii kana kan maallaqa baasu nam tokkooti. Nam tokko har'a ibra takkittiidhaaf namaa kennu hin jiru. Kana hunda eenyu sababa keetiin malee sababa jaartii isaatiin yookiin sababa ilmootiin miti tumame har'a jaarsa biyya. Sababa keeti kana hunda odoo beekte. Kanaafuu har'as boorus ta'u ati araramuu baattee dhiistee garuu kana hunda isaan kan mush ka jaarsa kiyya qofa isin hin jenne. Ka Mustafaa sanillee isin nafu. Ka Mustafaa sanillee dhiiga isaanillee ilman deebisa. Ilaal. Ani immoo akka hirummaatiin isinii meemtire kaleewu akka hirummaa waliin ta'in akkuma dhalaan hin beektanii akkuma dhalaatiin isinitti deemeetuma seerumaan nagaa'umaan akka isin godhuun beektan isin. Tamam. Isin humnaan deemtanii ani immoo humnaan hin deemu. Karaa nagaatiin seerumaan deemeetanii waa hunda isin gaafadha. Haala sabboontu isaanillee harkaan deebisa garuu ati garuu namni si wajjin dhaabbatee akkana goosistes sababa keetiin akkana goosistee akkana taatee akira kee akkanatti namarra dalayda jedhetan nam tokko si hin eegganne ture. Anillee hin eegganne ture. Kanaafuu kana dubbiin waa hunda nama aarsa wallahi. Nama aarsa ajaa'ibatti nama aarsa. Sababa nam tokko jecha namni tumame har'a akkamittiin cinaadhaan ishiin mirqaantee gammaddee nama kan tumame. An tumame sababa ishiitiin ishiin har'a gammaddee nama sababa ishiitiin nama ishiin arrabsaa nama ishiin wallolaa turteen dhugaa ishiiti. Ishiin maal isin goote? Ishiin waan dhugaa ishii qabattee deemti jedhee namni asee kanatti fuudhanii tumanii har'a ishiin cinaa tokkoon immoo nama nagaa fakkaattee nama ofii araaramti. Kaan siree ciisu jira. Eenyu baasame har'a namni sireerra ciisee kan nyaata dhugaatii fi mustashfa eenyu baasa. Anuma baasa barree alaa tokko namni naa kennu jiru. Anuma baasa. Garuu kan mushaana ani yookiin nama hojii walloolee sababa kiyyaan hin tumamne. Sababa nam tokkootiin. Sababa eenyu sababa haadha sabboottuuti. Waan ishiin obboleettii ta'e nyamaa midhanii jechaaf cinaa dhaabbachuudhaaf akkana goote. Kanaafuu waa hundaa jizaa rabbi kennaami waa hundaa hin kenna. Kanaafuu yaa hordoftoota keenya dhiifama na godhaa yaani aaree sirriitti wallahi nama aarsaa namni tumameetii akkas ta'ee akira akkana gochuun ishiirraa hin eegganne yaa ta'u garuu yaa ta'u innis homaa miti. Akka rabbiin akka namaa miti innis homaa miti fayyeera. Xiqqoomas ta'u yaani eeggaddaatirra har'a wayya yaa ta'u garuu haala sabboontu akira akkas ta'e garuu ani isinirraa eegganne yaani akkuma obboleettii tiyyaas akkuma haadha tiyyaas akkuma yaani ahlii akkuma warri kiyyaas ilaalaa ture garuu ati akkana akira akkana na gootaa jedhetanii ani sammuu kiyya keessaa xiqqishumarra sammuu kiyya keessaa yaanne. Kanaafuu aareetan akka malee dubbadhee dhiifama naa godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.